Hallayyaa qarreeffaatoo mallayyaa qarreeffaatoo jaldeessa koree bu'aa namni beekumsa qabu muulaali lammii baratee saba isaatiif du'a. Ammayyaa yartuu namaa ammayyaa gantuu namaa garaa isaatiif du'a garaadhaa duumanna lubbuu dhabuu wayyaa hamattuu ollaan jirtu gantuu ollaan jirtu yoon qalbiin nu fayyaa. Lammii koo jabaa jajjabaa tawayyaa. Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya egaa har'as keessummaa biraatiin walitti deebinee irraa keessummaan keenya har'aa immoo muuziqaa qofa irratti miti akkuma meeshaa asitti argitan meeshaa aadaa yookaan ulullee kan jedhamu asitti argaa jirtu gama saniin illee taphachuun baay'ee kan beekamudha namootaaf illee muuziqaa kennuun akkasumas immoo istiidiyoo seenee deeggarsa muuziqaa gochuun yeedaluu fi walaloo namootaaf kennuun akkasumas immoo muuziqaa mataasaa illee kan qabu akkuma armaan dura dhageessanii keessummaan keenya har'aa Bojaa Tasfaayee baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu wajjin isin jenna. Ayyee Bojaa mee eenyu dursee of barsiisime muuziqaa keetiin illee namoonni si beekuu malu hojii kee garaagaraatiin yeedaloo walaloo akkasumas immoo meeshaa akkanaa taphachuun ni beekamta. Baay'inaan immoo waa'ee goototaa irrattis yeroo baay'ee sirboota gootaa sirbuun ni beekamta. Sana dura garuu Bojaan eessa ture osoo gara aartiin dhufin eenyu ture? Hayyee ani jalqabuma irratti waa'ee aartii kanaatti kan deebi'e aartii kana kan jalqabe bara 2000dha. Bara 2000 hawaasa koo keessatti yeroo barataa ta'ee turetti diraamaalee adda addaa mana barumsaatti agarsiisuudhaan yeruma sanis adullees nan taphadha ture. Achirratti yoo kilabii jenneet ijoollee wajjin yeroo taphannu barsiisanis maaliif gara aartiitti maan galle kaasetti wayii maxxansitee oduu sagalee kanaan uummatatti as fiddee gaariidha waan naan jedhan turanii. Baruma sana qonnaan bulaa wayii barsiisu beekta waa'ee qonnaa yoo sana achirratti waltajjiiwwan gurguddoo magaalaa irraa dhufanii waa'ee qonnaa irratti yeroo barsiisan hawaasni gurguddaan immoo waa'ee qonnaa sana barachuuf achitti dhufan. Isaan bira dhaqeen walaloowwan garaagaraa sammuudhaa ijaaree gaggeessee waa'ee qonnaan bulaa sana jajjabeessu haamilee isaanitti kakaasuu danda'u. Barumsa isaan baratan sanillee akka sammuutti isaanii galuu danda'u irratti uumee hojjechaa ture. Haala sanii jajjabaadhu jedhanii haamileen turanii gara istiidiyoo barii Saamu'eel Waaqumaa fi Bosiyyoo fa'aa jira yeroo sanii Rufaaleetti hojjetanii achitti jalqabe. Siyyaaphadhaa jecha jedhu tokko waa'ee fardaa turaan hojjedha gaasanii siyyaaphadhaa daalee aboora koo ijoollee Oromoo kottaa goottan koo jedha. Isaan jalqabde. Mee yaadachiisnu isa? Sirbichi amma hawaasa keessa biyya ni jira. Asitti hin qabu. Okay. Inni hojiitti hin baane iyyuu inni yeroo dura saampila gadhiifame. Saampila gadhiifame. Kuteetuma. Aartiin sirba kamiin simatti dura kan oofishaalii uummatatti gadhiiste aartii keessa hoo xiqqaate waggaa 10 wayii ol waan turte natti fakkaata. Tokkollee asitti sirboota afur Saamsoon Biraanuu kan jedhamu jira. Nama cimaadha sirriitti qindeessaa cimaadha. Isa bira lammii koo kan jedhu raayyaan jira ture. Gadhiifamee uummata biratti dhaggeeffachaa jiru gaditti. Orri bishooftuu safuu qabaanii jira. Sirba geerar isaaniillee irraa xiqqoo akka walalootitti si dubbisuu danda'u. Yeroo sirna wayyaaniin sunni rakkoo nutti fidaatii turan san irratti hojii warraaqsaati ergaan inni qabu. Barumaan barana jechuu finne yeroo nurratti qaroomte jarri sammuun yeroo misooma nuun jechaa turanii albuuda feetan tooftaa fi malaanii lafa qonnaan bulaa irraa ari'anii kan magaalaa jiru mana irraa diiganii maaloo maatii jechanii maal lama teechisaa iyyaa lallabaati lammii dhageechisaa kalees bu'aa turre arra yeroo boonyu inni lammii keenya miidhaa jiru eenyu jedha. Bifa geerarsaatiin jira? Sirba kee isa duraatiin? Isa duraati yaa. Mee yaadannoo xiqqoo isheen? Hin danda'ama. Irraa tuttuqaa deemna gatii ta'eef. Yoo sagaluma isin jedhe? Barumaan baranaa lammii koo jechaa turre yeroo jechuuf inni yeroo misooma nuun jechaa turanii albuuda feetan tooftaa fi malaanii lafa qonnaan bulaa irraa ari'anii kan magaalaa jiru mana irraa diiganii maaloomaaf teessanii maal lama teechisaa iyyaa lallabaatii lammii dhageechisaa kalee bo'aa turre arras yeroo boonyu. Inni lammii keenya miidhaa jiru eenyu yaamafuu jenneetis baay'ee bira tarre
arramaan ummiitu jarri kalee maarreem jedhee akkasitti ittiin taphachaa ture. Hojiilee ati hojjettee amma hawaasa bira ga'an irraa xumurree dabarree gara biraatti ceenaa kan itti aanu kuni amma bara kam hojjetame amma jette kun? Kuni bara 2009dha. 2009 waggaa 10 kan yoo xiqqaate waggaa 7 darbeera. Akkasii yeroo waggaa 7 yeroo sochiin cimaan jiru jarri yaa'u gara rakkoo wal keessa hin galluu irratti ka xiiqii itti walitti fuunee itti cabsaa jiru qeerroon shimalaa fi karaa itti cufee innaa sana warraaqsa kun. Waan yeroo sana haala yeroo sana fakkaatu kan ibsudha jechuudha. Kan ibsudha. Sana booda inni lammaffaan. Sana booda dhiyeenya irratti sirba kiyyaa irraa ture yaa gaaddisee tokko jedhu jalqaba innis waggaa 10 dura waggaa 11 hojichi kan hojjetame. Isuma sana yaadachiisuufan achitti galee ture. Hawaasa keessatti amma innis saambilatu bahee dhaggeeffatamaa jira. Yaa gaaddisee intala salaalee maal qaba qallootoo yoo fudhadhee warra koo galee jedha. Dubartii takka Elfinesh jedhamti durbii muluu asanuutti naan jette gara leemmanii. Isheen immoo jalaa qabduu ennaa sana kwaarii ishiin galee koyyaa bojaa ilma salaalee yaa ta'u qallaa koo warra sodaadhe malee. Dhuguma wal jaalattu himu? Intala biyyaa saniif kaa kan hojjedhuu fi amma waliin jirra bar. Amma wal fuutanii? Waliin jirra. Ishiifin dura hojjedhee dhaamsa. Ishumaaf hojjette gaa seenaa dhugaati jechuudha. Seenaa dhugaati. Waggaa 11 baranaa ishii sana fiduuf dirqama kooti waan ta'eef itti deddeebi'ees gaafachaan ture. Waraqaa baasee fuudhuun koo dirqama intala jaaladheera laga tokkotti guddannee laga tokkotti hojiin barannee intala qe'ee tokkooti. Intala warra beekan ka dirqama beekta na jalan baatu jedhee xiiqeffamee ture waggaa 5 itti marmaaree tureera. Warri seenii barsiifannaa waan jedhuuf ka baadiyyaan toleedhanii siif hin kennan yennaa sanitti anis immoo waa'ee artii kana keessa bu'ee gara Finfinnee niin hojjedhee waan deddeebi'uu fi namni sirba kana oliif gadi deemu taa'ee jireenya qabachuu dhiisuu danda'a akkamitti isatti gurgurra waan jedhanii akkas jechaa turani ka haalli kallattii itti yaadanii fakkaachuu danda'a. Ani sumarra darbee hojii sana kanaaf yaala saniin seenaa dhugaa lafa kaa'eetti. Akkam jetteen hime haadha manaa kee ammaa kanaan yeroo san jaalallee kee kan turte saniin maal jetteen waggaa 11 duramee wala yeedaluu isaatiin? Amma akkuma nama jedhutti yaa gaaddiseen tala salaalee maal qaba qallooto yoo si fudhadhee warra koo galee jennaan jala qabduu yoo qabdu akka waan ishii fakkaattetti naa qabdi waan ta'eef koyyaa bojaa ilma salaalee yaa ta'u qallaa koo warruma sodaadhe maleetti. Anillee akka sirbaan naan jettu barbaaditanii haa ta'u. Innaa jaalalli duruu jiraami sumaafaan shammarmaaree maalan balleessee qalloo koo abbaan kee maaliif nattaare waan na kennu dideeffan dhaabsa waan sirraa turaniif. Waan daddeeriif akkasitti dhaammachaa ture. Marra namni carraan yaa'u bakka rabbi yaadee hin geecha jedhee tooyi siif kenne. Intala sana bara 2006 eeggadhee niin bute. Hin buttee jarri dinnaa. Ati hin danda'amtu. Amma wajjin jirra rabbitti haa toluuti. Ilmaan waggaa 8 dhiira 2 lakkuu hin qaba. Dhugaa? Baga milkooftan. Kennaa kan hundumatu yaa'u baay'ee nama dhiyaata maaliif haaluma jirtu immoo haquma jirtu immoo seenaan dhugaa hin dhokatu nama dhiittachiisa. Ayyamni rabbii immoo gaafa carraa sana sii kenne bakka hin geechadhe sii kenne gammachuu fi sana akkaataa itti ibsatan iyyuu nama dhiba. Sirbitee fi itti deddeebitee maal jettee sii gamnaan dhumarra butte. Yoo nama gamtee hin du'ure. Garuu oduu sirbaan naa jettee natti tolaa. Akkasitti wayyattanii? Xiqqoo yeroo nun gahu jedheen malee. Si ta'uu baates bira dabara. Osoo jettee garuu natti tola. Yaa gaaddisee tala salaalee malqaba qallooto yoo si fudhadhee warra koo galee koyyaa bojaa ilma salaalee yaa ta'u qallaa koo warruma sodaadhee malee. Akkas jedha sirbichi. Kan jalaa qabdutu yaa ta'u bojaa koo jedhu. Dubartittiin akkas jetti akka waan ishiin naa sirbitee fakkaata beekta. Maaliif ergaa sana akkasitti gaafa dhaamtu warratti ka carraa yoom dhaqxee jalaa qabdee yoom tola jettee fi isaan lamaan qalbiin isaanii walitti jiraayi nuti walirraa siske malee jedhanii akka jedhan dhaabsa sana dhaammadhee intala sana fuudhuun qabaa jedhee waan murteesseef haala sanii ergaa sana ittiin dabarsaa ture. Baay'ee bareeda bojaa. Wanti noo ergas immoo yeroo dhiyoo as immoo hojii biraallee hojjetteerta kiliippiidhaan. Bara 2010 asitti dhiyeenyuma waama lolli yaa ka'u jedhanii
shawaroo birraan as galla jedhanii as deebina jedhanii biyyicha irratti rakkoo uumuudhaaf deemanii wayyaana sochii eegalanii turanii yeroo sanatti immoo goota lammiin koo kan jedhu sana hojjedhe. Okay, bara 2011 kan 12. As galana 13. Okay. Yeroo waraanaa san jechuudha. Yeroo waraanaa. Goota lammiiwwan koo isa dhugaa beeku jedha. Keessaa dhufe laata inni saba jeeku jedha. Na haala saniini. Yaadannee dabarra sirbaan isaati. Kilipii isaan jira. Ati garuu sirbaan irraa nu yaadachistee dabarta. Urufa baddaasulee loowwan buburreen tiksa jaarranii. Urufa sulee gubbaa loowwan buburree tiksa jaarranii. Nu silaa badii hin qabnu maalumaaf ammeenya nu yaadanii. Nu silaa badii hin qabnu maalumaaf ammaa nutti yaadanii. Mogorgu tayajima rikicha kubanga rananana Hawajgu tayajima mumicha kubarana nana Kangantu salpaduma mosuma komo nundi waltae Kangantu salpaduma osuma lammi nundi waltae Manatti makumanu talti Akake rokae silani agarti Akake rokae silani agarti Ofuma kapsiste sente mabidati sente abidati Jibbaga fabarani jala la mirizu Oromia kanani enyumtun debizu Ojetore Oromia kanani menyumtun debizu Nubeka mafsinan se tertigade Mafsinet male mal takkana jere Inni sabajeke gantu da makasa Yomile milkau ojisa mabasa Lamigo jabada Jadi akkasitti geerara itti aanu qaba. Bara jarri deebinu malee as geenye bara jedhan san kana itti gadhiiste. Otoo lammiin keenya wal ta'ee hundee isaa wal qabatee shakkiin irraa dhabame hangantuu salphaadhuma. Sirbi kun amma maalirra jira? Zee intartimentii irra jira. Kilipoota sadii yeroo dhiyoos geerarsaawwan gadhiiseef seenaawwan goototaa hojjedhe hundu achirra. Okay, mee garasitti immoo deemuuf jirra waa'ee goototaa kanatti garuu sirboota san durame irraa yaadan qaama dabareen itti deemaa jirra gatii ta'eef sana booda immoo bara 2012 eega kana hojjettee booda kan amma waa'ee gootaa kana hojjette? Waa'ee gootaa waa'ee warra sanuu gochuu itti dabalee takkaa dabalee ka jedhu hojjedhe. Isaan eenyu akka ta'e itti deemna sirboota sana yaadan. Sirba duraa moo sirboota bara 2000 amma dabareedhaan deemaa irra duubatti hin deebinu tarsiiba qabsiisaa deemna waan ta'eef amma 2013 irra geenye hojii kee. Sirba kiyya irratti goota lammiin koo jedhu waa'ee warraaqsaa yeroo jarri waraanaa as deebinee loluu qabna jedhanii irraa eegale. Isaas immoo sirbo jaalalaatti deebi'anii yaadi baabee tokko jedhudha. Yaadi baabeetu sana immoo yaadannee dabala. Yaa dibaabee too jalqaba kee duruun beeka maaf asii dhabe si waamee too. Yaa dibaabee too jalqaba kee duruun beeka maaf asii dhabe si waamee too. Daalachi keessan gaamarra jaajee barooda siifuu maraadhee sabboontitti mallattoon odaa. Akkasitti wal duraa duuban jira. Irraan immoo shoboteedha. Kuni walaloo qaba of jalatti jala qaba yaa dibaabee too jedha. Sun immoo deebi'ee daalachi keessan hin jedhu jira. Jalatti walaloo of dandee qaba akka shawaati. Isumarraa immoo fuuldurri isaa immoo shoboteedha. Kan itti aanu sana booda. Kan itti aanu seenaan nama yaadata ka jedhu. Waa'ee gootaa kan jedhu kanaadha. Seenaan nama yaadata ka jedhu seenaa takkaa dabaleeti. Takkaa dabalee maalii? Irraa kaasnaa sirbicha nuu kaase. Takkaa kiyyaa warri marsiisii yaafataa koyyaa takkaa mormi bilbilaa yaa takkaa kiyyaa lalkooromii kana dhangaalchite ijoollee keetti tusiingiif jira. Saayinuluu fi balaa cooti yaa takkaa kiyyaa daroo gochuutti itti kootume
ora mulu sanadanga wana ya takakiya goto takenya edu ture alo takenya gagafana Kazedha. Waa'ee takkaa dabaleeti. Eh. Baay'ee Oromoon gaa gootota baay'ee qaba. Bojaan gootota biraa sinuma kaastaa dhimma kanaan wal qabatee immoo waa'ee takkaa dabalee fa'aa waa'ee takkaa dabalee Taaddasaa Hordofaa akkasumas immoo sirboota kee keessatti kan caqafaman kan akka Damisoo. Damisoo Taaddasaa dhiyeenya. Warri kun sadan hin ka'u natti fakkaate sirboota kee keessatti yookaan yeedaloo yeroo namaaf yeroo dhiyoo kana keessatti illee yeedaloo walaloo namaaf hojjettee achi keessatti maqaan namoota kanaa yeroo kaka'anii agarra. Yeroo baay'ee immoo kanaan wal qabatee namoonni waa'ee nama dhuunfas sirbitee namni jedhamfaa jiru. Ati kanarratti deebii maal laatta? Gootonni kun eenyu isaan yookaan akka ati kaasuu barbaaddetti mee har'a carraa kanatti fayyadamti? Baay'ee gaariidha. Gaaffii gaarii naaf fiddanii waan kana namni irratti haasaa yoo hin dubbatanis jedhee yaadeen ture. Atis qacarraa kana itti qophoofte mana eegdee jechuudha. Jechuun kaastee akka dabartuuf yookaan immoo namoota waan kana gaafataniif akka deebitti. Baay'ee kana yeroo jennu gootonni hundumtuu faarfaman jechuu hin dandeenyu kan dhokatanii hafan jiru yookaan immoo ati kallattii itti hubatteen fiduu dandeessa. Fakkeenya amma akkuma beekamu Asaffaa Shaaroo Lammii fa'aa yeroo dhiyootii as osoo sirbamuu fi baatee yeroo dheeraadhaaf osoo hin sirbamin yookaan osoo hin ka'iniif tureera. Akkasuma atis immoo kallattii kanaan warra hin beekamne fiduu dandeessa. Kan namni jedhuun faallaa ta'uu danda'a. Yaada jedhu qabaadhee malee ati nama dhuunfaa faarsite jechuu koo miti. Situ beeka waan jettu. Ayyee naa galeera. Akkamitti yaaddama Asaffaa Shaaroo Lammii fa'aan namoonni gaafa itti sirban jechuun gootummaan isaa maalirratti jedhee namoonni ittiin haase yookiin alaala sammuu dhagaanii sirbuu danda'an. 95 asitti dura akkuma lagatti taphatu akkuma hawaasa keessatti maanguddootu taphatu 95 asirraa yeroo Osiyoo Nugusee faan Gataachoo Nugusee sirba isaa haalaan bareechee sagalee ajaa'ibaa saniin hawaasa keessatti gadi buusu Asaffaan maal hojjetee akka ture dhaga'amaa dhufe Asaffaan isa jedhanii waamamee miidiyaa irratti haasee akkasitti hubannoo fudhachaa ture namni keenya. Kanaaf waa'een takkaa maalii jedhanii na gaafatuuf yoo akkasitti ta'e seenaa takkaa jalqaba isaa beekudha. Nama garuu egaa du'e qofa irra faarsuutu nutti tola malee gaafa jiru maalinni jedhee namni nama barbaadu hin jiru. Seenaawwan dhokata kana baasuudhaaf itti qophaa'es jalqabuma irratti hawaasa keessatti gaafa deebi'u maaltu jira maaltu ture warri seenaa geggeessan eenyu fa'aa turanii maal fa'aa hojjetanii jennee fudhanna. Namni faarfamu gootummaan isaa shimalaan ta'uu danda'a tokkosuudhaan ta'uu danda'a yaaphii fardaatiin ta'uu danda'a. Arjummaadhaan hawaasa isaa gargaaruun bira dhaabbachuudhaan ta'uu danda'a yeroo sanitti. Maaliin gargaara gaafa jedhu qabeenya osoo hin taane jajjabeessuudhaan onnee toruudhaan duuba jiraachuu barsiisuudhaan. Amma dursa takkaa dabalee jechuun gootii carii laaloo ganda siree murosee aanaa hidha bu'aa bootee godina shawaa kaabaa salaalettidha kan dhalate. Kan inni dhalate bara 1933dha. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti takkaan dhaloonni isaa gootii carii laaloo ganda siree murosee iddoo jedhamu aanaa hidha bu'aa bootee godina shawaa kaabaa salaalettidha kan dhalate. Jalqaba gootummaan maatii isaarraa kan maddeetu jira. Warra jabaadhas warra abbaa maxxaa jedhama. Warra abbaa maxxaa kan jedhamu immoo Dabalee Birruu Gurrichaati. Abbaa isaa jechuudha. Abbaan isaa abbaa abdaariitti beekamaadha. Abdaarii qeessaatitti bahu jechuudha. Aboota keessatti. Addunyaa Hordofaa fa'aa nama jedhamutu jiraayyuu firuma isaaniiti. Isaanis kaayoo biyyoon tasalphattuu du'anii yeroo isaanii dabarsaniiru. Kanneen kun dhokatanii warra hafanidha. Hin himamne. Kanaaf dhaloonni akkasitti dhokatee hafeet amma Dabalee Birruu rakkoowwan garaagaraa sirni suni dhiibbaa irra gahuu hin dandeenye ilmi isaa hangafni takkaasanii dhiibbaa kana hin dandeenyu roorroon kunis nuti ammaatti jechuudhaan yeroo sana miilan deemanii Arsii Xiichoo Soolee Odaa bakka jedhamtu laga Harargee gubbaarra qubatan. Achi abbaanis turee mucicha barbaaduuf yeroo sana telefoonni bilbilli itti wal barbaadan hin jiru namni iyyaafannaadhaan kan deemu miilanii ija 3 4 6 5 waggaa faatti wal arguu danda'anii
Asii deemee dabalee birruun fayyee argatee jechuudha. Fayyisaa dabalee. Fayyisaa nama hin dulloome malee jira Arsii keessadha. Aanaa xiichoo jira. Kanaafuu Nama jabaadha. Ergaawwan gurguddaa kanaayyuu ijoowwan jirtu kana isarraa gulaaladhee isarraa hubadheen walitti intalee fardi maal jedha irraan nama gaa malee waraanu abbaadhaan mata duree qofa irraa fudhee hojiitti kanii kee namni naa barreessee yookaan sirbii naan jedhee otoo hin ta'in akkaataa namni kun itti faarfamuu qabu hojii inni hojjete hunda ulaagaa isaa tartiibeffadhee tanan jechuudhaan irratti hojjete. Kanaafuu takkaan nama duuban taa'ee gootota gargaaree yookaan seenaa hojjete warra sabboon adhasii akkasumas immoo warra ayyaantutilleedha warra abdaariin illee isaan biratti ba'amuudha. Kanaafuu kaafamuu qabu. Abdaariin isaanii ammumaa'u naannoo suni qe'een isaanii achi hin jiru ta'ee yaa'u gootota durii qe'ee isaanii gadhiisaniiru. Abdaarii sanarra laaftuuwwan gurguddoo akkasuma bakkanniisa guddaa ejira safaatu jira. Inni tuqamne naannoo sun kabbafamee ta'a safuudha. Inni eegama waan ta'eef qe'ee warra duriitii warra ayyuudha. Warra gootummaa kaleessa qabanii maqaa isaanii kaleetiin gaaddiddifamee jiraata jechuudha. Dabaleen egaa socho'ee fayyisaa achitti argateen booda inni kan dhalate bara 1933 ka takkaati ana sirriitti gulaaladhee fudhee takkaan immoo bara 1947 roorroon qe'een seente maatiin nurraa manneen waan ta'eef jiraachuu hin dandeenya jedha. Mucaa waggaa 14 ta'eef Arsii miilan deemeenis. Achirra ture bara waggaa 66 yeroo gahu qabsoo isaatti fufee akkuma abbaan isaa abbaa maxxaa jedhamu yaaphattu fardaan beekamu abdaari isaaniitu fardaan marsan jedhan. Inni achitti gaafa dhaqee qubatu Arsii xiichootti soolee odaa bakka jedhamu sanitti farda yaaphata. Ilmaan tuulamarraa buqqa'ee immoo Arsii qubate lafa bal'inaan qabachuudhaan rakkoo adda addaa isaan qunname naannoo kallattii sanii xiqqoo dhiibbawwan saba biraatii jira. Cunqursaa sanarraa garasitti gaafa siqan laga Harargee bakka jedhamtus dhiibbawwan garaa garaatu ture. Namoonni sabni biraas achirra qubatanii saba biraa san garuu saba kamuu qoonnu jedha. Nama jiraachuuf dhufe hin qoonnu. Garuu nu tuqnaan hin sodaannu waa jedhu of keessaa qaba. Yaaphii fardaasaa abbaa farda bulloo yookiin abbaa qamuu jedhama achitti. Soolee odaa sanitti aanaa Arsii xiichoo keessatti sadarkaa tokkoffaaf yaaphiidhaan kan beekamusa. Namoota immoo tuulamarraa dhaqanii achi dhufanii farda bitee akka farda yaaphatanii fi lafa guddaa kan illee to'e lafa kana lafa diriiraa kanarratti tuulamni farda yaaphachuu qaba jedhee kan buutaa fardaa dhiiseessa. Bootaa san immoo maal jedhee moggaasee soolee waliyyee jedhee moggaase. Soolee waliyyee jechi jedhu immoo nu waliini jecha jettu argisiise. Afoosha uumee nu waliini tokkummaa qabna idaariif masqala asitti sadaasa jechuudha. Masqala farda asitti yaaphachuu qabnaa jedhee achitti walitti dhufanii farda walii yaaphatu namoonni sun achitti jabatanii namoota immoo harka qalleeyyii ta'aniif yeroo achi dhufanii achi qubatanii mana ijaarsaa fi qotiyyoo bichisiisaa fi namootuma akkuma dura isin jedhe farda bitee fi farda yaaphachiisaa ture jechuudha. Isarra darbee sirna dargii keessa bulchaa ture achirratti. Bulchaa yeroo ta'ee jiru kana keessatti immoo uummata afaan lama danda'a takkaan. Amaariffaanis ni hiika, Oromiffaanis ni hiika. Namoonni yeroo sana garaagaraa dhufanii waltajjii ta'an. Waltajjii sanarratti afaan Oromootiinis namoota Oromoo haasaan Oromoo irraa fidee afaan Amaariffaatti hiikee fi Amaariffa sanirraa fidee Oromoodhaan hiikee fi namoota waliin akka jiraatan taasisaa nama turedha. Kanaafuu ati kallattii sii galeen seenaa nama kanaa kanaan ibsuuf yaalte nama kanaa wal qabateetis immoo goota ta'uu isaanii akkanattiin deebiitti laadhaa jetta. Haa ta'u. Taaddasaa fi Mi'eessoo no? Damisoo. Taaddasaa hordofaa nagoo gojii didaa jedhama. Abootuma keessatti kan dhalateenis. Kophaa dhalatee. Firoota isaa dura jiranii inni garuu kophaadha nam tokko ta'ee dhalate. Gaafa loltummaa kana itti galu dursee warra muluu hasanuutii wal bare. Warra muluu hasanuu kallattii sanii waan beekaniif maatiin isaanii achi intala muluu hasanuu fuudha. Taaddasaa hordofaa. Kababush muluu jedhamti. Akkuma abbaa loltuudha. Waraana turte bosona turte jechuudha. Yeroo abbaa wajjin ishiin loltu isaanis wal fuudhanii innis gara lolaatti galee doktoras immoo yeroo sanarratti doktorii yeroo saniiti ijoolleen dhalatanii Damisoo kana namoonni baay'een dubbanne kanaaf na gaafatte natti fakkaate Taaddasaas kana dura sirbamneef kan maam na gaafatte Taaddasaan ijoolleen
kabba bushirraa dhalatanii dubartiin illee hin jiranii Ameerikaa irratti amma ilmi tokkichi jira ilmi Taaddasaa Daakaalchoo Taaddasaa jedhama asuma Finfinnee keessa qacarraa yeroo sirna sanii irratti innis rakkoo guddaan isa qunnamee ture miila tokkicha hin qabu. Rakkoon yeroo sanatti Damissis jabaatee Fiqiruu Taaddasaa yeroo jedhanii beektu Marii Taaddasaati. Isaan kunis jabaatanii loltummaaf akaakayyuu jalatti guddatan mul'oo sana olatti xiiqin isaan qabe gara lolaatti gara. Warri kun maatummaa qabu jechuudha. Maatidha. Fiqiruu Taaddasaa, Marii Taaddasaa, Damissoo Taaddasaa isaan kun obbolaa sadeenu. Taaddasaa Hordofaatiin arfaffaa lola keessa jiru jechuudha. Maaliif akaakayyuu biratti yaa Fiqiruu laga daannisaa kan jedhuuf sun akaakayyuu bira deddeebi'aa Fiqiruun. Mariidis achitti guddate. Yeroo sana akaakayyuu hojii lolan. Haadhis loltuudha. Kabbabush muluu jechuudha. Yeroo sana Kabbabush muluu Hasanuuti. muluu Hasanuu goshuu Gisillaati. Kabbabush jechuun haadha manaa. Maritta Taaddasaa Hordofaati. Haadha manaa Taaddasaa Hordofaati. Haadha Fiqiruu, haadha Marit, haadha Daakaalchoo, haadha Damissoo jechuudha. Akka carraa lolli suni yeroo sirna san keessatti hin cime dargii keessa kan isaan rakkoon kun isaan qunname yeroo sanatti Damissoon kan dhaame abootetti akkuma Damissoon dhaameen Damissoo abootetti awwaallatanii reeffa dhoskanii jechuudha. Harka diinaa jalaa ba'uuf. Diinni yeroo sanaa yeroo reeffa ajjises magaalaa ba'ee bakka namni argutti fannisa. Kottaa laalaa jedhee. Isa jalaa baasuuf jecha awwaalanii Maridis jira, Taaddasaanis jira, Fiqiruunis jira jechuudha. Isaan sadeen yeroo warra jaarsoo irraan qaxxaamuranii garas fiiganii bishaan arbaa bakka jedhamtu jira. Achi gahan ammas itti marsee waraanni dargii. Gaafa itti marsu dhukaasni garmalee itti baname rasaasa fixatan. Rasaasa gaafa fixatan wannoo Taaddasaa dhahanii Taaddasaan kufee Marid dhahanii Maridis kufe. Fiqiruu yeroo kana gurrarra dha'ee Fiqiruun akkuma dhaameen duuba naannee diinumarra qabu hiikkate. Daboorra golee jechuudha. San booda irratti dha'ee jara si'aa gadooni booda reeffa jalaa dhoskee akkasaa fudhatanii deemanii tun argisne. Magaalatti dhaqanii agarsaniiti hawaasa waamanii nama sana argisu waan ta'eef reeffi keenya si fannifamu jedhe. Yeroo sana isaan dhoskeetti ofii immoo jalaa ba'ee gaafa sana qawwee isaan harkaa fudhatee sirna wayyaana keessa baay'ee tajaajilaa turedha. Eenyuma kana akka carraa ta'ee dhukkubsatee du'een amata 10 kanarran ta'uu gaduu jechuudha Fiqiruun. Innaa gootummaa akkasii qaban. Warreen akkasii sun dhokatanii taa'u hin himamne. Karaa bahee namni irra deemaa jedhan. Yoo karaa bahee irra namni deemu sin jedhu goota sana namni biraa hin dubbanneef waan ta'e namni kaan hin beekne irruma darbaa jechuudha. Kanaaf seenawwan akkasii dhokatan kana baasuu barbaanneeti. Gootonni hin tuqamne maqaa isaanii hin himamne jira. Kan akka Suyyumee Balaachoo. Suyyumee Balaachoodha. Suyyumee Surree Morodaanidha. Jabaadhaa Korma koo lolli Baranaa Gondorodaanidha jedhu yeroo san dhufeeraniin tokko isaa Suyyum Kaartumaan itti naqata. Lammii keen tuttuqanii dhiisii hagantuu kun salphataa jedhu. Yeroo sana yoo lammii sana tuqe namni suni rakkoo irra ga'u itti maka. Ergaa isaa sirbaan dabarfachaatii na sana waraana turanii. An akka Xaafaa Sanyii fa'aa, an akka Leenjisoo Wadaajoo fa'aa, an akka Addunnaa Nugusee fa'aa hin dubbatamne egaa ammaatitti. Addunnaa Nugusee jechuun ani dhiyeenya dhaqqabeera. Sirna wayyaanee kana keessa warra jaarsoo keessaa Godeessoo ganda Damuu Turaa bakka jedhamutti namoota baay'eetu beeka. Namoonni dhiyeenyuma kanatti beekanii jirani. Maaliif ragaa kana harkatti qabuu hin danda'an? Karaa keessaa sooshaal miidiyaan toleera. Mitii kan jedhan koomentii jalatti na barreessuu danda'an ta'a. Yeroo sanatti sirni wayyaanee itti duulee namicha qabuuf gaafa jedhan. Nama wayii gara darroota ajjeesetti garas yeroo dhaqee jiru Godeessootti keetessanii mana wayiititti teechisanii itti waamanii gaafa isaan manatti itti dhufan barrii gadi cufee jarri gaafa irraa olee tokkos wayyaanota irra gadee gaafa rukutu barrii irratti. Balbalatti gaafa ishii fixu dadhabnaan duuban goranii itti qabsiisan mana citaadha. Jibbiloonni lama immoo akka carraa hidhamteerti keessa. Barrii banii jibbiloota kutee gadi gadhiisee deebisee balbalatti kufan kana fuudhee olitti darbate warra wayyaanee mana keessa gubattee jechuudha jarri. Inni maayessa jalaa hulluuqete hidhannoon itti cimaa dhufnaan kuusaa kan jedhamutu jira beekta boolloo dhoqqeetu keessaa to'atafama. Isa gaafa seenu wayyaanee takkittiin gangalattee boombiitti darbatte haala saniin du'ee jechuudha wayyaanee meeqa fitee.
Kanaaf warreen akkasii dhokatanii hin jiranii. Warri naasaafneef baay'eetu jira. Anis warra dhokateen baasa. Akka tolaa badhaanee iyyaafaa. Asumatti warra jaarsoo keessatti abbichuu bayyanaa qorichoo haala sirriitti haasa'amaaf hin turre. Waggaa 16 duula gaggeessee jechuudha. Irruma keessa haasa'u. Abbichuun akka eessa ta'es immoo qulqulleeffatanii sirriitti hin turre jechuudha. Lammii haa ta'uu fa'aan goota turanii. Lammii haa ta'uu jechuun immoo abbaa Asaffaati. Asaffaa Shaaroo Lammii. Gootummaa abbaarra dhaaleessaniin abbaan isaa immoo gara sirna abbaa lafummaa ta'etti hiyyeessa cunqursuu eegalaan lafti nuuf miti hiyyeessaaf haa kennamu. Midhaan irboo asaraatii jettanii fuutan kunis hiyyeessaaf haa hiramu jedhee abboorratti qabsoo eegale jechuudha. Asaffaa Shaaroo Lammii seenaa irraa himamu. Asaffaa Shaaroo Lammii kan ittiin beekamu naannoo sanitti ni beeka. Akaakayyuma kiyya wajjin guddatee shimalaani. Yeroo inni dhaqqabee tooyi imaltuu gaggeessuu jalqabutti nama jabaa nama guddaa ta'e nama 9 shimalaan kuffisee jirani. Gidduu dhaabbatee ilaala. Gabaa jimaataa bakka jedhamtutti jechuudha. Na haala kana irraa beekna. Kanaaf asee Shaaroo Lammii goota gaafa shimalaa asee Shaaroo Lammii quqquuqqaa garaa namaan beektu namnidha. Sirba Darajjee Katamaa irratti hin jira. Ni jedhara. Natu barreesse hojii isinillee. Okei, kan Darajjee kana situ barreesse. Natu barreesse. Walaluuf jedhaloo sanatu barreesse. Ulullee ammaa sitti agartu kanallee anatti isaaf galee. Okei. Dura sagalee galee akkaataa aadaa salaalee kanaan itti sirbamu maal jedhu walumaan qo'annee irratti cimnee hojjennee dhiyeenyas geerrisa ta'uu gadhiise ture bobokkisan hin jedhu. Isallee natu barreesse. Hojii kee kan namaaf kennite itti deebinee haasofna. Waa'ee gootota kanaa kanumaan bira dabarraa waanuma dagatamaniifan kaasuu barbaadee jette. Dhugaa keeti gootonni Oromiyaa guutuusaa gootonni irraa naasaamneef yoo keessa seenanii gadi fageenya noo qorataman wantoonni ka'uu qaban kan irraa naasaamneef baay'eetu jiru kan haasaamuu qabu. Kana kanumaan bira dabarraa warri irraan hojjetamne baay'eetu jira kan hin beekamne. Haa ta'uti gara fuulduraas waan kan irratti ta'ee namoonni hojii artii kanarra jiran bal'inaan akka itti deemtanii gootonni sun akka nuuf kaka'an anis akka nama tokkotti nan barbaada itti jabaadhuun siin jedha. Mee takka immoo gara sirba keetitti haa deebinu. Gara dhumaa sirbi hojjette maalinni? Gara dhumaa irratti yaa'u hin dagannuun waama mata dureen isaa Arsiin Odaa jalatti uumaaf safuu deebisee kaduraa sanarraa tuquu barbaade seenaa takkaa sanarratti. Maaliif wanni nama quqquuquu ni jira. Seenuma hojjetametu namoonni bakkaa bakkatti gaafa buqqa'u haalli isaa hin jiramoo hin jiru hin du'ee laata waa jedhu fa'aa yeroo sanitti wal dhabe sirna baay'eetu faca'ee hafee beekta hiddi isaanii. Gootummaan inni ittiin dhaadachaa ture eessumma isaati. Warra Hasanuu Goshoo jechuudha warra Muluu Hasanuu. Amma achuma keessaa gaafa laaltu eessuma isaa Balaachuu Hasanuu qoricha nyaachisanii ejjise yeroo sanitti hidhamee Balaachoon hidhaa keessa ba'uu qaba kan jedhu Muluun humnaan itti cabsee waraana isaa qabatee jechuudha. Hidhaadhaa baasise. Achi gaafa galu keettoodhaan iddoo ta'etti nyaata waliin summii kennaniifi hin du'e. Isarra bakka anis kophaatti hafee jechaa tureetti asa kaayaa'u Muluun fannifameeti kan du'e bara 1974 keessa. Haala saniin daanyaa yeroo sanii maatii gurguddaa kana facaasanii namoonni wal dhabee firummaadhaan maqaa addaa namatti diba namni keenya. Maqaa addaa hoggaas hin jedhu kan nam tokko sitti moggaase isaas si oofuu barbaadu. Maafan kana jechuu barbaade. Arsiin Odaa jalatti uumaaf safuu deebisee takka ilma dabalee jalqaba nuuf eebbise kanan jedheefi egaa arsii dhaqees hin teenye namichi kun. Lafa uummata hiyyeessa firaa turees hin jedhee bulchaa sirna sanii ta'e farda akka yaabbatan. Iddoo sun amma ammaatti hin tuqamne. Qe'een isaa duwwaadha garuu irraa diggame achi inni socheera. Ijoollee ciccimoo haalan barsiifate ijoollee isaa guddatanii Finfinnee keessa jiranii dubartoonni ala jiranis jiranii bakka guddaa. Maafin jechuu barbaade waan sana waan jechuu barbaadeef namoonni tokko tokko qabeenya ijoollee isaanii kana faa fedhee laata qabeenya horachuu fi waa jedhutu jiraachuu danda'a. Takkaan nama dhuunfatii warri jedhu jiraachuu danda'a. Takkaan nama dhuunfatii miti seenaa eessummasaa warra Hasanuu Goshoo ofirraa qaba. Isaaniin dhaadachaa tureera. Arsii dhaqee immoo seenaa gurguddaan inni galmeesse. Abbaa farda bulloo yookiin abbaa qamuu jedhamee achitti kan ittiin waamamu. Laga Harargee gubbaatti duulchisee diina karaa deebisaa jedhee diina ofirraa dhorkaa ture. Garuu kuni kiristaana kuni musliima hin jedhina koottayi waliin bulla jedhee namoota wal dhabe akka carraa wal ajjeesan diina walitti hin ta'inaa. Maaliif harka baafadhaa wajjin hin jiraadhe. Diinimmaan qabnu wal tumnee diina ofirraa dhoorra jedhee warra wal dhabe achitti araarseetu wajjin jiraachisaa turedha jechuudha.
Kanaaf Arsiin Odaa jalatti uumaaf safuu deebisee takkaa ilma dabalee jalqaban of eebbise jedhee kanarra deebi'ee jedhee dhuguma eebbise. Ni araarse. Irraa yaadannee. Kanaafanani jechuu barbaade yaa'u sirbooticha hin dagannuu dhedhe sirbammoo yeroo ammaa hojjechaa jiru kaa'u. Gara fuulduraa ba'aa jira. Qopheessadha yaalba barra hin jira amma. Xiqqoo ishii irraa jennu. Kamirraa jenname? Kanuma amma naa kaaste kanarraa fakkeenya amma warra seenan deebi'ee Arsitti kan maaliin? Hin dagannuu kana. Geerarsa yaa'u. Geerarsa hin ta'a. Arsiin Odaa jalatti Arsiin Odaa jalatti uumaaf safuu deebisee takkaa ilma dabalee jalqabanuuf eebbisee sanyiin gootaa gootumaa balaachoo asanuu muluu yoonan dubbise isa jabaa dhiiraa kan xaaliyaanii kuffisee isa jabaa dhiiraa kan xaaliyaanii kuffisee balaachoo masanuu qoricha nyaachisanii luleencha sarafnee kophaa tambisanii osoo yaadii qabanii gamadaa fannisanii machaattuu lama koo cukursa keessa ture mittamaattus gidiraan harka kennee yoon bulee gaafa lolaa dawaa yaabbatee ka'e farda iddoos takka filannee gammoojjiif lafa baddaa gaarra laalaa mul'ata mallayyaan birumatti alagaa nama himaa michitiif birumatti ijoollee maaloo. Haala kana. Baay'ee bareeda osoo addaan kutuu baatti natti tola iyyuu baay'ee sagaleen keellee addaa dhugaa geerarsi yeroo baay'ee egaa onnee dhiirati jechuun lolattillee seenuuf maaliin onnee illee namatti turuuf geerarsi humna qaba eessumattuu beekamaadha. Kan keellee adda baay'ee bareeda. Sirbi kee kan nuti osoo hin kaasiin dabarree jira. Sirbi yaa'u seenaa nama yaadataa duraa sofneerra. Kun immoo hin dagannuu san keessa jira. Goota lammiin kun jira. Goota lammiin kana kaasne? Kaasneerra. Irraa geeraree. እና ዲባቤ ስራስ ni sirbe kan nu afeen yaagaddisee silaas ni sirbe kan si jala hambisne hin jiru kanaafuu amma immoo gara immoo ogummaa biraallee hin qabdaa asitti warreen kana immoo kinoo nu fiddee dhufte har'aa kanaanis ni hojjetta maal jedhama amma kun muuziqaa keessatti maqaan isaanii ululleedhama ulullee kana ijoollummaarraa kaasee darroo bu'etanan bara 1993 akka wanti achi warraa sanuuti achi na fiddee dhaqxee yeroo goda san keessatti namni wayii taphatu argee qaawaa wayiitiin achitti ilaalee galeen akka kanatti hojjetamee otoo hin ta'in galeen qaawaa wanti hangii sadi muree itti shaakalaa ture ulaa sadiini dhuma shaakaluu amaleeffachaa dhufe baree bakka ulullee takkittiidhaan fayyadamaa ture innaa sanii ulullee sun achumannaa labaddee dhufe irraa fannee dhiyoo kana ulullee 12 nama wayiitirraa inni birrii 1000 bite isaan amma shaakalaatti jira. Baay'ee qaaliidha jechuudha. Birrii 1000. Kuma haasaa 1000 sagaleen isaanii garaagarii tajaajila garaagaraaf oolu. Qinyiitti fi maayinerii miigerii isaan jedhaman suni hin jire. Amma namoonni sirriitti danda'an shannis taphachuu danda'u. Ani afur maayineerra taphadha. Garuu gaafa ulaa isaa kana jijjiiranii haala miigerii sirbi yeroo ritmii isaa faana deemuu jira haala sagalee isaa garaagarii jechuudha. Sagaleen isaa garaagarii kanaafuu akkuma garaagarummaa isaatiitti itti fayyadamu jechuudha. Akkasitti itti fayyadamu. Ati istiidiyoollee seentee muuziqaa namaaf hin galtaa jechuudha yookaan immoo istiidiyoo seenamee hin hojjetamaa miti wanti kun muuziqaa jala hin gala akkuma masiinqoo akkuma kiraaraa maal kana masiinqoo jalallee masiinqoon illee akkuma masiinqoo faasan ululleenis hin seenama. Hojii kanallee itti seenteerta natti fakkaata. Amma istiidiyootti galuu jalqabaan jira. Darajeedhaaf hojii lamaan irratti galeera. Kiyyarratti hojii 3 irratti galeera. Namaafillee dhiyoo kana galeera amma. Kanaafuu kunis hojii of danda'a ta'eera sagaleen akkuma jirutti ta'ee weellisuun akkuma jirutti ta'ee yeedaluu fi walaloo namaa kennuun akkuma jirutti ta'ee muuziqaadhaan namaaf galuunis Innis aadaa kanaan gaafa dabalamee muuziqaan sirriitti miidhagee ba'e ulullee keessaa waggaa dhaggeeffatan baay'ee namatti tola. Ulullee jechuun kan duraan waashintii kan jedhanan afaan Amaaraati. Afaan Amaaraati waashintii. Waashintiin afaan Amaaraati. Yeroo baay'ee hin haasa'amaa fi qalbii nama balleessaa yoo garaan nama baduu maal ittiin taphatamaa jedhama. Anillee kanaanan beeka daa'imummaa kootii jalqabe. Ulullee yeroo afuufan baadiyyaatti lafa bosonaaf qareerra jiru irratti qirreessa illee ni waama jedhu namoonni akkasitti argan. Anillee yeroo sana achitti afuufee ta'uu nan qunnamne hin jire waan akkasii jedhu.
Kanaafuu ammallee guddachuu qaba wanti aadaa kun ammayyaa deemaa jira wantoonni akkana wantiidhaanis hojjetamaa jiru amma gara warri alaa kun gara sibiilattis fidanii waan hiikamu fa'aa ofirraa kan qabu ammayyaa deemaa jira. Injira. Kanaafuu isinillee aadaan kun akka cimeetti fufugaa irratti sirriitti hojjechuu qabdu. Isaan bareechinee aadaa uummata keessa jiru waan baay'eetu hojjetamne aadaa irratti. Maaliif uummata keessa abaabilee fi akaakileen keenya waan dur yeroo cidaafaa sirna garaagaraa ittiin geggeessan ergaa gurguddaa ittiin dabarsan aadaadhaan ni jira waan babbareen uummanni dhaggeeffatee hin quufne. Isa sana keessa gadi buunee ilaallee maal hojjechuu qabnaa maaltu hanqatee hawaasa keessa maaltu jira fuunee gaafa muuziqaadhaan dabalamee to'ii hawaasatti immoo deebi'ee dhaggeeffatamu qulqullina guddaa qaba. Mee dhumarratti gara ulullee kanatti sirba wayii ittiin ni baana akkuma ittiin seenne gara xumuraatti deemaa jira. Walalollee namaaf hin kennita. Ofii keetirra dabartee namootaaf illee ni hojjetta. Hanga amma walaloo nama meeqaaf hojjette? Amma nama 10 hojjedheera. Asuma sultaa sirba duraallee hin qabanii. Ammasiisaa Tolchaati. Tokkummaa Taaddasaati. Taaddasaa Guddataati. Wallisaa dhiyoo kana waa'ee fardaa hojjedheef hin jira Wujjii Darajjeeti. Walumaa galatti nama 10 hojjette. Nama 10 hojjedhe. Bojaangaa amma adeemsa gaariirra jirta sirbarraas immoo gara ululleetti dhufteerta namootas gargaaraa jirta ogummaa keetiin artii kana baay'umaa itti adeemaa jirta. Gara fuulduraa immoo maal karoorfattee artumaan itti fuftamoo hojiin hojjetaa jirtu jira? Karoorri gara fuulduraa maal fakkaata? Ammatti seenawwan goototaa sirbaanis xumuramuu hin dandeenye warreen seenan isaanii awwaalame dhokatee namoonni karaa baasan dhabanii armaan dura acuuccaa garaagaraatiin irraanfatame jira waan ta'eef ogeessaa fi ayyuu dabaladhee kitaabatti illee kitaaba maxxansuullee fedhiinan qaba. Irraa isee galeera ulfaatullee haala isaa sirriitti qayyabadhee duuba bu'ee ogeessa garaagaraatiin mareedhee waan akkasii hojjechuu fedhiin qaba. Albaba kiyyees immoo aadaa irratti naannolee garaagaraa kana aadaan isaanii maal fakkaata jedhee keessa gadi bu'ee deemee gaggaafadhee haalan bareechee hojjechuudhaaf waa baay'eedha. Sirbi amma dhufaa jiru wayii jira jette kan amma irraa jenne sanadha miti? Ayi inni haaraa kun. Kaasuun barbaanne? Lakki kaasuu jechuun irraallee sirbuu baadhu. Sirbuus ni danda'ama garuu amma sirba amma yeroo dhiyoo kanatti gaddisuudhaaf deemu yuutuuba mataa kiyyaa banachuutti jira. Yuutuubni mataa kiyyaa Ramaxuu Intarteementiidha. Ramaxuu. Baay'ee bareeda. Maqaa adda addaa qabatanii dhufaa jiru amma yuutuubaroonni. Ramaxuu kana maaf maaliin jechi Ramaxuu jedhu jiraachuu danda'a. Nu biratti Lagarmeetti jedhu malkaa guddaadha Ramaxuun kuni. Ramaxuun kun immoo ani seenan irraa qaba. Ramaxuun maqaa malkaati? Maqaa malkaati. Ramaxa waan jedhu natti fakkaata. Bishaanichatu ibidda natti fakkaate. Faallana ilaala. Bishaanichi diimaa ture. Diimadha. Dur eessummaan koo achi bu'aniiti yaa'u ayyaanni faasikaa kun gaafa jala ga'u itillee gogaa horiin beekta bi? Beeka. Isa faaqamaa sana isarratti miiccu uffata lagatti. Irra rafamaa iyyuu inni? Irra rafama garuu irratti hin miiccani. Amma isa gubbaa irratti isaan yeroo carqii kana akkanatti miiccu baadiyyaan miila irra deemanii miiccu akka saamunaan rafaa jedhu. Isarra dhaqee jedheen Ramaxuutti dhaqee bishaan sanitti ani kuucu jaaddee. Ramaxuu san keessa barbaadanii turee wannoo jalaan argane girgijii qabdii bishaan margi yeela margu kana achi laana baasanii achuma bahee sababa rifaatu ittiin dhukkubsadhee jala maciise qalladhee xiqqoo ta'e saaxinii baadiyyaatti naa xarabameera jechuudha. Du'a jedhaniiti. Lakki du'eetu mannaa bu'aniiru. Dhugaa keetti moo? Dhuguma rabbiiti. Du'eetu mannaa bu'anii du'ee saaxinii xaraban gibbiitti. Maaliif akka abjuutti of beekaa? Yaa hojii kaa rakkoo lagarraa dhufu beektaa. Bishaan keessa ukkaamamtee baay'ee turte? Bishaan yaa xiqqoo irratti kaa likkiftii wayii na tuqe beektaa? Akka dheecha akka seexana qabdi lagdi suni. Yaa Rabbi. Dhugaa Rabbi. Waan akkanaa jira nama sodaachisa daa'imummaa keenyattuu akkas nuun jedhan. Isaan akkasitti natti sarree eegas yobbaree kanuma yeroo biniin jedhee akka hirribaa sanitti dhaga'u du'a sanii ka'u yeroo alaa bobbo'anii dhagaa. Du'ee jedhani. Girigirii sanii dhaabanii maal jedhanii eegas irraa ka'ee yaallamee fayyee seenawwan maalan argee maalan hojjedhe kan jedhu warra immoo natti dhaga'ama. Kanaaf
maaltu ture maal itti yaadadhu laata kan jedhuun intarteementii kana ramaxuu intarteementii. Kanaafuu miidiyaa keetiin ramaxuu jetteen. Kanaaf sirba koo albaba keessaa jalqaba irra Finfinneetti as eega kan jedhu tibba dhuftuu irratti gadhiisuudhaaf uummanni akkana eegan abdiin qaba. Itti aanee shimalli koo ni jira. Armee koo kan jedhu jira. Achuma keessa jiru hunduu. Kun hunduu ganaa dhufaa jiru. Ganaa dhufaa jiru. Tokkorreen kaasnu ree amma achi keessa. Arsii Roobee jedha. Arsii Roobee yoo ta'u magaalaan ta'in. Arsii Roobee roobatu roobe. Roobatu roobe garuu roobee maal hojjechaa jiran? Inni kan ergaan isa jala jira sirbicha inni muiccitii qabaame. Arsii roobee maal hojjetan? Arsii immoo maaltu argama maaltu marga maaltu jira kan jedhudha. Shimalli koo kan jedhu shimalli maal godhee maal ta'a? Finfinneetti si eegaa kan jedhamu koo Finfinneetti as eega kan jedhu eenyu eega? Waan eegu kan hin beekna. Albama sana keessaa tokko nuun kaas ture amma sirbuma xiqqoollee nuun jettu. Haafu. Ani jechuun rakkoon qabuuti. Mata duree isaa Finfinneetti as eega kan jedhu kanas rakkoon qabu. Natti tola. Finfinneetti as eegan kun bareedamee as jirra asumatti wal eegnaa an dhuftu soo jiraatte kan dhufu soo jiraatte. Isa irraa yaadachiisiti kanaafuu sirbi kun dhufaa jira kan jedhu daawwattoonnis akka si qalbeeffataniif barbaada. Isaan bira isaa qabeen jira akkasiin naa maastara taasisaan jira. Yaaqutalee warra raaqoon ofii tokko Finfinnee taseen eegaa. Sumamna bade makan kono fito kiyau kan ke rabbi beka iragade warame tayano fito gamada bataturani warake amala be tayano fito maftole jette durani shagge malo jimmabuna gibe gamana nomne to shagge malo kotu korane walfuna sena kenya masomne to Shagge malo jarso bau fana dem akoti chanugin darangare Shagge malo sifude shaggar galure magalle kallo salangale Kazeti sifude shaggar galure magalle kallo salale Sitta tolu dhugaa kabajamtoota daawwattoota keenya turtii gaarii waliin taasisaa turree as geenyeerra qophii keenya gara xumuraatti deemaa jirra as biratti gaa ululleen gosa garaagaraa asitti argamu seensa keenya irratti illee ittiin nu seenteerta dhumarratti akkami geerarsa wayiitiin ulullee asitti mul'atan kana keessaa tokko nu jettamoo akkasumatti nagaa itti dhaamtee baata. Geeraree ulullee kanas xiqqoo taphachiisee uummata kiyyaas yaa hojii kiyyaa irraa maali akkamitti akka geeraramu irraa agarsiisa. Uummata kiyyaan immoo sababa biyya keessas ta'e biyya alaa baadiyyaas ta'e magaalaa jiranii hedduu isaan jaalanna sagaleen aartii uummataa ramaxuu intarteementii irratti yuutuma mataa kiyyaatiin albaba kiyyaa irraa mata duree sirba tokkicha Finfinneetti as eege jedhu amma irraa dubbadhe kanarraa eegalee akkasumatti tufaa nu haa eegan jechuun barbaada. Baay'ee bareeda. Ulullee kanaan irraa taphatu keegettanii. Kanaan immoo xiqqoo mee garaa nu balleechi gan. Eessa nu geessita garuu? Ay shawaa kana bakka sinaaf hin jiru. Ayyee hin naannofna. Ambode mulata bulu malengalu biyya kota keenya artisti Hacaaluu hidde tanta dabe na bogarani guyyaa si nyaatan kaaya daarii galaani karree bichanji illee qabsaa ganama ina diigammadaa hoo jiraate waamam. Jolle maalore hinchachaba galabaanisi yalami wanko isin ofii waliin qoodina nutajaba malagaanisi. Agan mana irraa sinii jedhee itti maafanani. Ulee guddicha kana yaaluu ilaala. Dhugaa nuyyoo osoo hin dandeenye natti tolaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya fataa irraan jenne meeshaa kanaan
Isinitti haa tolu dhugaa. Dhugaa ana baay'ee natti toleera. Baga dhuftee bojaa koo milkooftee immoo albaamni amma dhufaa jira jette kunis milkaa'ee xumuramee miidiyaa yookaan intarteementii banachuu jirta achittis milkooftee sana booda immoo yoo rabbi jedhe deebinee kan wal agarru ta'a. Har'aaf garuu qophii bareedduu wajjin taasisne wanti si hafuu jiraachuu baate. Wanti naafuu wanti haala guddaadhaan kabaja guddaadhaan uummata biratti ergaa isaaf dhaamsuu barbaadu jiitii konistiraakshini injiinar Gazzaanyi Takkaati. Yeroo jalqaba osoo abbaan isaanii takkaa dabaleen boqoteen dura wal barree gaafuma wal barruurraa goota lammiin koo isa jedhu sanarratti sirba sana waraabbachuuf natti ulfaate ispoonsara na barbaachisee ture. Garuu osoo hin gaafatin ispoonsara na godhee hojii sana akka waraabbadhu maallaqa guddaa kan na kenneessa. Deebi'ee yeroo dhiyeenyatti goota seenan nama yaadata kan jedhu miliyoona walakkaadhaan na waraabsee jechuudha. Jiddarraa hanga Sandaafarraa haga Arsii fi Laga Harargeetti makiinaa afuriin shubbistoota 16 jiddarratti gaafa jennu sirbu sana irra deebinee bareechuuf shubbistoota 8 fudhee deemee achitti hojjedheera jechuudha uummata bal'aa keessatti. Arsiin warri gaafa sana fardi solee waliyyee bakka jedhamu sanarratti fardoonni sun akkasitti kaatan sun isa abbootii isaanii takkaa farda yaabbachiisaa turedha jechuudha. Kanaaf hojiiwwan yeroo dhiyeenya hin daganu jedhus ispoonsara ta'ee hojii kana awudoodhaan gadhiise jennaan awudoodhaan gadhiistu waraabbadhu jedha. Maallaqa sirnatu kaffala jedhu ispoonsara na godhee na waraabsee isa. Albamee nama hojjechaa jiru hunda isaa sirnarraa kaffalee istiidiyoon irraa cufee amma Abshir hojii kee hojii cimaa aadaa uummataa keessa gadi bu'ii sirriitti qoradhu ton jabeessi hojjedhu aartummaa kee duubatti hin galin dandeettii kee cibsaa deemi malee Abshir si duuba jira kan jedhee na hojjechiisaa jiru isaadha. Isaaf galanni isaa ga'u እና baay'een isa kabajaa baay'een isa jaalladha nama jabaadha na jajjabeessee aartii kana daandii na qabsiisee namni ka'umsa isaa wallaale ga'umsa isaan beekudhanii ka'umsa kan naa ta'e isaadha jechuudha. Kanaafuu galatoomii jettaan. Galatoomiin jedhaani baay'een isa jaalladha. Hayyeenullee warra aartii duuba dhaabbatanii jajjabeessan galata qabdu jennaani isaan qofa osoo hin ta'in warreen biraallee akkasumatti muuxannoo fudhatanii hojii gaarii ijoollee warreen qabatanii dhufan duuba ta'anii akka deeggaran asumaan dhaamsa dabarsina nusi bojaa har'aaf waan dhufteef galatoomii hojii biraatiin immoo deebinee yoo kan wal agarra ta'e nu jiraachisee caarran itti wal agarru yoo jiraate wal agarra. Ammasti garuu har'aan kanumaan xumurraa kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya isa daawwattan fakkaata. Yeroo biraa keessummaa biraatiin hanga walitti deebinutti galatoomaa yeroo gaarii isiniin jenna. Thank you.